Okay, welcome. Kutagaan gitarra fufnee waliin baranna ingedda waa'ee internaalii fi external HTML link waliin baranna. Yeroo akkana hubachuun isin barbaachisu waan ta'eef wanta ani viidiyoo hojjechaa ture sanii irra deddeebi'aatuma ilaalaa. Kanaaf internal external HTML linkii ilaalleerra haa ta'u malee internal linkii hin laalle. Practically yookaan laabii isaa ilaalle external HTML ilaaleera Roosif Academy kan jedhu irratti YouTube yookaan Telegram Facebook isaa hordofaatii irraatii ilaala. Kadhammoo waa'ee internal HTML linkii wal ilaalla. Akkuma dheengaddu dubbachuuf yaade internal HTML linkiin faayidaan isaa maalidha? Peejii keenya keessa jechuudha. Peejii keenya keessa deemnee yookaan bakkeenya chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 yoo jiraate yookaan wanti achi keessa linkii godhuu barbaanneera, wanti godhuu barbaanneera yoo jiraate yookaan gara ibsanii deemuu barbaanneera taanaan internal linkii fayyadamnaa jechuudha. External linkii akkuma beekamu folderii keenya keessa ta'ee yookaan internet irra ta'ee externalii wanta alaa tokko access gochuuf nu barbaachisa. Fakkeenyaaf folderiin keenya index kan jedhu haadhoo peejii keenya yoo ta'e yookaan main peejii keenya yoo ta'e gara sabmeenii keenya deemuu barbaanne external HTML linkii fayyadamnaa jechuudha. Sab folderii keessa deemnee yookaan sab linkii keenya keessa deemnee ilaaluu barbaanne sanaan external HTML fayyadamnaa jechuudha. As keessatti garaagarummaa isaa maalidha? Internaalii jechuun peejii kana ilaaltanii peejiin kun fakkeenyaaf fakkii fayyadaa fi peejii keenya tokko ta'e peejiin kanarraatii gara biraatti asuma akkatti deemuu barbaanneeraan amma deemaa hin jiru kan akkatti deemuu barbaanneera ta'e internal linkii fayyadamu. Isin galee internal linkii fayyadamu asuma keessa jechuudha. Isuma banneeru kana keessa deemuu barbaade waan ta'eef internal linkii keenya fayyadamnaa jechuudha. Externalii nuti internaalidha. Kanaaf internal link is a link in your site that navigates the visitor to another page in your website. Website you can page can internally akan navigate goon nu barbaachisa jechuudha. Garaagarummaan qabu eewuma fayyadamna jechuun ansariidha yookaan after linkidha. Linkiin keenya garuu garaagarummaan isaa maalidha? Externalii internal garaagarummaa isaa maalidha? Fakkeenyaaf yoo fudhanne internal HTML linkii kenna internal HTML linkii kenna asirratti kulila A fayyadama href ni gala diyo asirratti isaa asirratti laaltanii tokkuma fayyadama jechuudha. Garuu garaagarummaan guddaa akka uumamu asirratti haashtaagii fayyadama jechuudha. Internaaliin maal fayyadama? Haashtaagii fayyadama. Iddoo kanammoo homaan qaba. Fakkeenyaaf asirra dhuftane kun maal fayyadama? Haashtaaggii hin qaba asirra. Kuni tokkodha hin jireera. Eelleen jira, href illee jira. Garuu bakka kana external irratti maal hin jirre haashtaaggii hin jiru. Milk.html extension waamnaa jechuudha. Bakka inni jiru sana access gochuuf extension.html kanaan fayyadamnee access goonaa jechuudha. Kanaafuu asirratti maal hin jiru external irratti hashtag shift plus 3 lakkoofsa sadii yookaan keyboard irratti shift plus number 3 yoo tuttame hashtag ni baata. Akkasitti hubadhaa. Kanaaf asirra maal jira jechuudha? Hashtag jira. Achiin immoo chapter 1 kan jiru kun hin jira. Fakkeenya chapter 1 keessatti access gochuu barbaadna waan ta'eef ini kun akkasuma chapter 2 keessa fakkeenyaaf kuni text link jedhama. Kanaaf maal jenneerra duratti text link dha. Kuni akkasuma text link dha. Garuu kun immoo linkii kenna jechuudha. Kun immoo linkii kenna mul'atu irratti kan mul'atu isa kana jechuudha. Kan browser irra mul'atu isa kana waan ta'eef akkasitti hubadhaa. Haashtaagii keessan fayyadamee irraanfatina internal HTML linkii keessatti haashtagii fayyadamudha. Haashtagii yoo jiraanne si hojjechuu hin danda'u. Maatii asirratti HTML hin qabu. .html fayyadu hin jiru. Maaf internal fayyadamaa irratti
asuma keessa waan fayyadamaatu asuma keessa waan jiruuf maaf eebsiree jechuudha fakkeenyaaf yoo asirra kana ilaalaaf nu barbaada. Fakkeenyaaf chapter 1 kana yoo fakkeenya access gochuu barbaada yookaan navigate gochuu barbaada gara kanatti deemuu barbaadani een asuma jira ID qaba. Inni maal qaba? ID qaba. ID kun kana ta'uu qaba jechuudha. Chapter 1 yoo ta'e asirratti chapter 1 ta'a. ID isaa chapter 1 ta'a. Asirratti immoo akka title kan fayyadu chapter 1 jennee kaayitee fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf fudhanne kan show it as by isin mul'isa. Fakkeenyaaf inni kun maalidha? HRF jennee quotation keessatti chapter 1, chapter 2, chapter 3 jennee kan dura asirratti guulee kana jechuudha. Kana jechuudha. Isin hubatame? Kana jechuudha. Inni kun chapter 1, chapter 2, chapter 3 jennee asirratti goone text kana mul'ata jechuudha. Text link kana kanatti mul'ata jira malee kanaan. Inni kun keessuma ta'aa jechuudha. Mul'ata. Kan mul'atu kam jechuudha? Isaatti warra kana jechuudha. Kanaaf inni kun linkii ta'ee siiba. Browser irratti bifa linkii ta'ee siiba. Inni bakka jechuudha. Bifa. Isni galee bifa kana isni ta'ee asirra baa. Inni chapter 1 jedhu kuni inni chapter 1 an jedhu kuni eessa kam jechuudha kana jechuudha. Isni galee bifa kana. Qaba ID qaba chapter 1 inni kun hin mul'atu. Kan mul'ate jechuudha kana mul'atu. Inni kun faayidaa isaa maal? Kanaa wal waa. Yoo kana click gootu gara kana deema. Yoo kana click gootu gara kana deema. Yoo kana click gootu jalqaba kan click gootu kana click gootu gara kana deema jechuudha. Inni body and jedhu kun bakka barreeffamu qaba. Body jechuun fakkeenyaaf chapter 1 maaf jala qaba? Chapter 1 dha kun. Inni kun chapter 1 jala maal jira? Inni kun body isaati jechuudha. Kun wanti amma jiru kun body isaati. Inni kun body isaati bakka barreeffamu. Chapter 2 gaafattu chapter 2 jalatti maal jira? Body isaati ragaa tokko. Kulle body isaati. Inni kun chapter 3 dha. Chapter 3 keessatti waa'ee chapter 3 kan barreessu body isaati jechuudha. Body jedhaani asirratti fakkeenyaan waan inni hin sodaatina waliin laalla jechuudha. Kanaaf kun immoo syntax yookaan formula internal stable level fakkeenyota isaa fudhannee waliin laalla. Kanaaf akkuma eeggaddaa sublime sidii fayyadama jechuudha. Sublime functioning ta'ee notified lenta sublime lenta visual studio kayyadu lenta akkasumas immoo baay'eedha sidii yeroo kenna baay'eedha atum kayyadu jira baay'ee hasiitu tokko keessatti download godhate fayyadamaa kana sublime text fayyadamaanii asirratti akkuma beekamu jalqaba maal godhuu qabna save goona jechuudha. Maal save goona? Faayilii keessa new file jennee asitti save as goone keessa desktop irra jira. Desktop HTML jedhee duratti isin akkasuma folderii keessa HTML akkasumas link jedhamu keessa asirratti inline jennaan inline maal jedhani inline HTML kun maalidha? Index akkuma index jechuudha. Page kan haadhoodha jechuudha. Meenidha jechuudha. Meeni kana ta'ee hojjechiisaa waan ta'eef fakkeenyaaf chapter jechuu dandeessan. Waa'ee chapterii waan ta'eef asirratti amma miileen kanarratti maal jedhuu dandeenya? Chapter baay'ee keessaa waan qabatu chapter.html erga jennee chapter 1 chapter 2 kajennu HTML hin qabu jechuudha. .html hin qabu. Maal qaba? ID qaba. Chapter 1 chapter 2 chapter 3 jennee ID kennaafi malee asirratti haadhoo kanarratti immoo chapter.html jenna as keessatti wanni barreeffamu ammas ID isaatiin koodi goona yookaan access goona akkasitti hubaadhaafi kanaaf akkuma beekamu HTML jenna akkasumatti banamne enter jedhama akkasitti enter gaafa hin jettan akkasitti ni ibsida. Kanaaf guddisuu qaba akkasuma mul'ata.
Gatok. Right. Akkuma beekamu asirratti waa'ee taayitilii keenya asirratti kennina. Waa'ee maaliiti? Waa'ee internal link jechuudha. Kanaafuu internal link. Alright. Internal link jira. Asirratti H1 keessa barreessa. H1 keessa barreessa. Amma maangoon keessa. Maangoona wal ilaalaa deemna. Tokko tokkooni barreessuu dandeenya. Of course barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf akkasumaan H1 keenya maalidha? Heading keenya guddaadha inneedha. Kanaafuu asitti cufaati. Waa'ee isaa maalidha? About link. Waa'ee linkiiti, waa'ee internal linkiiti. Haa ta'u malee akkuma keessatti amma gabbuuneef maal godhuu qabna yeroo. Kanaafuu maal goona jechuudha? HRS. Kanaafuu maal kennuu fudhannaa jechuudha? Hash chapter maal jennaani? Chapter 1. Sirigale asitti immoo text link kenna. Kan mul'atu san asirratti barreessina. Kanaafuu akkam jennaani? Chapter 1. Alright, asitti keenya cufannaa jechuudha. Hidna mali kaa'ee jalqabaa inni kun linkiidha. Linkii internaalii navigate nu godhudha. Kanaaf chapter 2 jechuudha. Copy testii godha. Akkaatii galteena copy testii godha. 2 jennaan maat wanti jiru baay'ee hin jiru. Kanaaf test godha chapter 3. Isin galee chapter 3 jennee asirratti chapter 3 ta'uu qaba. Inni mul'atu kamtiin jedhee yeroo kanaan adii kan. Inni kun mul'ata. Inni kun akanuuti linkii akanuu ta'u. Bifa linkii nu ta'u formulaa isaa agarsiisee jechuudha. Nuubaa itaansine maal hojjetu? Minatteema. ID isheen fiduu hin qabne? ID isheen interiiree maal fiduu qaba jechuudha? Chapter barreessuu qabu koppii gootanii danda'a. Haashaagii qofa dhiisaatii kana koppii godhan. Dogongoruu dandeessu waan taateef qubee isaa dogongora hin jenna siniin dhufu. Kanaafuu isa kanallee koppii godha. Okay. Sagaatis koppii godhan. Sinii galee? So as keessatti maal sin jedhera boodii jechuun jedhera. Kun boodii wanta asii barreessa. Mee kanaafuu kana koppii gooneef koppii test ammallee koppii testiin goone asirratti maal jijjiirra lakkoofsa yeroo jijjiirra 2 katuu kanaa jechuudha. Asirratti maal jijjiirra 2 asitoo 3 jennaan asirratti maal jennaan 3 jennaan jechuudha. Eegasii maal akkas eega qopheeffatan hin duuba erga akkas qopheeffatan hin duuba baay'ee addanatti maal fayyadama bireekii fayyadama. Bireekii kun akka laayinii haaraasii jalqabuuf asitti bireek senegalee asilletti bireek maafii laayinii outputii sameetiin ni mul'isa jalqabu. Outputii jalqabu ni mul'isa. Waliin hojjetaa deemna. Maan jedheeraan chapters welcome chapter jechuun actually gaagootan maan ta'e ilaa kan jiru bareedaa hin bareedu yeroo kanaaf maan godhuu qabna break godhuu qabna. Come on asirratti break special target asin jedheera break akka hin banama malee hin cufamuu qaba. Ilaalaan break sorry ayi tokko gabu amma lammaffaa gabuutu barbaadan ta'e asirratti illee break jennaan break yookaan cabsinee gabbuu barbaanne waan ta'eef akkasitti wadaa ilaa akkasitti bareedu
Amma koo inni kun maal ta'eera sirree hin jiru. Tajaajila akkas hin jiru. Akkasuma qaba akkas ta'uu qabu. Kanaafuu bireek jedhamu. Bireek. By the way, waadaan keenya waadaa walii galeerra isa taagii yeroo jalqaba liinkii biyya Roosif Akaadaamiirra yuutuubii irra dhaqaa deemaa laala. Maan jedhee isin waada galeera taagii tokko wal biraan dabarsu. Tokko isin mul'isa. Maaf jennaan baay'een ijoollee keenya koodii irratti baay'ee gadi bu'aniira waan ta'eef hin bu'an baay'ee ani akkasumas garuu surpiraasii godhee develop godhe iskiilii keessa develop gootan hin sodaatina amma kanaan hafaayatanii yaadina garuu maatirra eegata jedhanii kutannoo yoo hojjenne yeroo uummata tokko baa'uu hin dandeessu. Buddeenni keessan mara jira waan ta'eef jabaadha kanumaa isin gochuu barbaada. Walgorfataa deemna. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaa share godhaa wal dhaqqabsiisaa beekumsa walii qooda jira waan ta'eef wal dhaqqabsiisaa isin jechuu barbaada. Afaan keenya kanaan walii sirriitti akkas tokko walii dabarsina. Kanaaf linkii kana subscribe gochaa jajjabeessaa koomentii keessan nu kennaa deema. Isin galee kanaaf maatiin jedheera waadaanii linkii yookaan taagii yookaan elementii HTML keessaa tokko ilaalu tokko bira hin darbu. Hadhaayyuu waan baay'ee ilaalu waan ta'eef akkasitti hubadhaa. Kanaaf bireekii illee gaafa ilaaleera. Bireek jechuun immoo laayinii tokko gannaa buusee jechuudha. Amma lama buusuu barbaadan asitti lama dabala. Sadi taanaan sadatti dabalaa akkasitti gadi nu gaaffii yookaan ispeesii nu baay'eessaa deemaa jechuudha. Kanaaf akkasitti hubadhaa. Let me see it. Ni ilaalu. Maal ta'e kan nu bu'u. Hagammalee ispeesii gidduu kanaa bal'isuu barbaade akkasuma bireek fayyadamne buusaa deemna jechuudha. Amma garuu akkas jechuun barbaadu. Budii chapter 1, chapter 2, chapter 3 as keessatti hojjetaa waliin deemna. Kanaaf asirra dhufee fakkeenyaaf kun budii kennaa jennu waa'ee HTML waan ta'eef koppii godha. Wanta nama qorbaay'ee as keessa jira waan ta'eef asirra waa baay'ee barataa beeku. Waan kanaaf isin filadhe. Kanaaf asirratti maal godhatee eessarratti jiru chapter 1 jedhama. Chapter 1 irratti asirra gabbuute akkasitti testi godha. Gaafa dhufee refresh godhu kamoon eessarratti jira asirratti refresh gaafa godhu dhufe kamaalee ka chapter 1 isi chapter 1 dhufe ka chapter 3 maaf asirratti baate bakka laaltanii maaf asirratti baate kun asirratti baate breaking jedhamee bakka kanaafuu bakka kanatti dhuftanii dhuma kanarratti jechuudha. Dhuma kanarratti maatii chapter kana ol baay'ee waan ta'eef dhuma kanarratti dhuftanii break goota gabbuu qabare. Gabbuu qaba. Kanaaf I hope baay'een keessan itti gammadee yaada. Gabbuu eeguun. Hayyee ilaaltanii jira gabbuu eera. Gabbuu eeraa ilaaltanii bakka asirratti gabbuu eera. Garuu barreeffamni keenya kun sirrii jira. Ilaaltanii bareedeera. Asirratti akka malee bareeda. Isin galee hin bareeda baay'ee. Garuu asirratti hin bareeda. Sorry. Asirra fuutee hin bareedu. Akkasaan bareechuu barbaada. Waan ta'eef asirratti chapter 1 fayyadu maa fayyadamu. Kan nutti himaa. H1 fayyadamu. Heading waan ta'eef chapter 1 heading jira. Kanaaf H1 fayyadamu. Asitti eessa fayyadamu jira? H1. H1 eessa cufamu qabu. Asii banamee sana dhuma isaati garuu HS banamee asumatti walitti aanuu qaban. Baay'ee structuralidha. Kajenee waan kana. HTML yeroo barbaadu yeroo barreessinu structuralidha. Structuralidha caasaa taa'ee jira. Asii banamee asumatti cufamu qaba.
Adama itti kan fidate bakka nama daawwatanii irra deeman. Isin apply ta'uu danda'a. Ta'uu dhabuu danda'a. Isin galee apply ta'uu dhabuu danda'a waan ta'eef taagii tokko taagii nested taagii jenna amma nested taagii kun taagii keessatti yookaan elementii keessatti elementii biraa nested goonee yookaan daballee garuu isin galee H1 asiin banamee H1 asichuuf asii banamee asichuuf kadus kamee jira dursa taanaan dhumarra immoo kan cufamu dha jechuudha. Inni kun as keessa jira waan ta'eef asuma keessa ta'uu qaba malee walittuma aanu qaba. Senegalis rumah kunjel kau sana sulit mas mungkin sana asma kisah cukup karena rumah nanti dia halal kau bisa terkolah mal sedang boleh mikir ilah beredam imbared jadi imbared aja sebatnya ini injen naga karena balik itu mas bayi batas Soalnya tadi lebih ganti apa? Fixation politik. Sebenarnya baru itu. Baru mungkin kita tadi selala. Kita cuma kira about tutorial saja. About tutorial saja karena heading. Mantera about tutorial. Look heading itu heading. H1 ni saya dah nak tu file ni lah, saya dah main dia, ini lain apa barai. Kasih saja nasi. Sorry, aku tadi apa sih lala, display kerana dia lala, fikir dia pula. Script ni tu macam baik tu, karena sokong tidak ada, apa sih karena tidak ada. Ini kau nak kami ini bahkan ini prima. Agur. HR. HR. Agur. Nah, text symbol benar kata ni. Hilang mana sekarang itu. Lihat kan? Kasih tok kau bisa boleh lara tu. Karena YouTube kan jadi apa kena di waan barbaachisu dabarfachuu waan ta'eef jajjabeessaa na bira dhaabadhaa sheer walii godhaa warra dhaqqabiin dhaqqabsiisaa isin qofaa qabattanii ofatti hin fayyadamnaa ishee jiru. Isin bu'aasaa jira ishee dhiibama akka isinitti tole godhaa. Kanaaf asirratti ilaala asiisaa kun immoo maalidha? Inni isa kanadha. Inni kun paragraafii waan ta'eef fi jennaan paragraafii jennaan akkasitti jiru. Paragraph. Paragraph ini kini pokok sebenarnya asitti cukup. Karena aku manti ada emang bareda ada emang teji cina bareda ada ilak magapu. Jadi kali amma gapu ya. Hata umade surat ilala. Kuri gapu. Esat hal gapu. Karena aku bisa lebih berapa itu. Bisa kena perlu berbanyak sana, baka on je san itu on asiti cunet dah sanu asiti bangun sana asiti kunci kamera asiti bah. Alright, silakan. Karagrumman paragraafii ni galee barreeffama akkana ila akkana dheerate honjo jedhama ni galee honjojjaa'ee akkana dheerate irraa saxuuqame yookaan gaggabaafachuudhaan irraa saxaaquma barreeffama sirrii goonee kennaa jechuudha. Kanaaf bifa akkasiitiin dhufeera. Okay, amma immoo asirratti ni ilaalla. HTML kan jedhu kuni asii kaasee hagasee paragraafii tokko. Paragraf 6 P5 ya. Kenapa bakkan kok kodi kami sih? Alright. P itu mantul apa ini? P sama serah lala lagi.
outputii sirrii fiduu waan barbaanne HTML asuma argina. Fakkaata fixeera simmaan godhu qaba banuu qaba kan biraa hin baay'ee kan biraa banuu qabna asirratti maal achitti bakki hin baay'ee ajjana gaafne fi bakka inni kana dhufneef bifa kanaan cuftu ammas asirratti banuu kanaaf asirratti dhufneef sorry asirratti cufuu qabna kan biraa asirratti dhufneef meeqa jechuudha haadhiin irratti ulama nah akkasitti hin deemna enter uttam itti jaallate akkasitti bareedii qabata isa kana laga guutuu barbaadan tana asitti kiibantee asitti isinii galee akkasitti sarreeffama keenya bareechaa sirreeffataminna asirratti dhufne ammallee maal jira audience jedhuun audience jedhuun jechuudha audience jechuun xumuruu qabna bashannanuu gaafa ta'e koodee bashannanaaf taphataa buhaaraa hojjetta malee ibsibbaa fuula gurraacheessaa jechuudha koodii waliin agarsiisi fakaa jedhee sirtaa isa lubbuu bakka jirtanitti akkasuma maasee koodiin fita turte akka asii galteena bakka afsiisa asuma argaa deemta garuu akkuma sanillee gaafa isin dubbisuu didattan yookaan gaafa isin shaakaluu laagii galtanii waan tokko jiru daddan akkuma san takkaas jibbisiisa sanaan jibbisiisa koodii amansiisa kana walitti himaate koodiin maal gaafa kutannoo gaafa ijjattanii jabaattanii hojjechuu qabdu isin galee jira isin godhu kuni buddeena keessan ijoolleen IT ijoolleen software engineering ijoolleen walumaa galatti computer science ijoolleen ISC ijoollee systemii jechuudha yookaan information system ka jedhan walumaa galatti kolleejjiin informaatiksii buddeena keessan asirra buddeeni keessan koodii irra maintenance irra buddeeni keessan network irra wanta sadii sirriitti hojjechuu qabdi ka programming hojjetu programming ka network hojjetu networkii ka maintenance hojjetu maintenance isaa sirrii gadi qabatee hojii kee fudhatee itti fufuu qaba isin gorsuu barbaadetti yoo jabaadhaa waliif jirra kanaaf gara koodii kennaatti yoo deebine gidduutti isin bohaarsuu barbaadee gidduu mala waan ta'eef this tutorial bakka jedhu kanarra jalqabee haga tuu jedhu kanatti maal jechuudha fiidha jechuudha garuu achi dongeen dura sarara jira maal jira sarara kanaaf jala sarara dandeessu jala sarara uumtaa bakkas asirra sarara uumtaa maalidha koodiin ta'uu qaba kana deebi'u qaba HR horizontal line jechuudha horizontal line HR yeroo baay'ee horizontal line sarara jira asitti immoo maal jira fi laayinii wal barteennaa garuu isin maal ta'a nama fedhii koodii hojjechuu ta'uu qaba eenyuyyuu fedhiin qaba garuu akkas walii ibsa wal qarqaaraa wal gargaaraa nama nu barsiisudha gadii fi seeraan namni nu barsiise waan jirree carraa akkasii kana yuutuubii ta'e galaatii hojjedha isin galee yookaan yuutuubii barbaachisu hundasaa invest godha mataa iskilii keessa beekumsa keessa invest godha itti kenna jabaadha hadha koodii kun koodiilee qaba gorsallee qaba waan baay'ee qaba maal isin barbaachisu waan beekuuf waan kanaaf muradhaa fi itti gala okay as ilaalame
sarratti akka example akka nu gabbeera. Kanaafuu can hear jechuudha. Okay, asitti immoo bakka kanatti inneetu bakka kanatti asitti ilaalaa deemuu qabna. Refresh gaafa gootan akkam dhufe jedhama. Gaggabaabbatee inni bareedu jalqabe amma gaafa CSS itti daballe waan dhiita. Teejii keenya CSS bareedu wanta garaagaraa jira CSS jira JavaScript jira. HTML kophaasa gatiin qabu static jechuun it is rigid waan tokko jechuun dandeessu. Garuu gaafa JavaScript dabaltu gaafa CSS dabaltu akka malee bareeda. Keleerota garaagaraa fiduu dandeessa. GVG akkas qoqqoodde fiduu dandeessa waan ta'eef bifa kanaan hojjennaa. Inni taa'anii jiru kanaadha. Baay'ee nama nuffisiisa fakkaata garuu namatti tola. Akkasuma bakka inni itti galu beektu taanaan ni hojjeta. Okay, asirra dhufnee ilaalla. Asirra ilaalla. Okay, asirra dhaabnee jira. This tutorial. Bakka jedhu kun. Okay. Kanaaf bakka kana qofa hojjenna. Kana gabbuusuu qabna. Isa gabbuunaa request. Where is that? Prerequisite. Look at this. Isa kana qofa. Field fayyadamuu dandeessan. Field fayyadamtanis. PHP paragraafii jechuudha. Asumaan H2 keessan fayyadamuu dandeessu. Waan lama bakka tokko fayyadamuu dandeessan. Garuu bakka fixuuftan beekuudha. Example from single of Switzerland. Kaziga. Akas. Okay. Considering that. Classnes amayon ka creativity kana kunna creativity akka samudra structure isa halido akkanira filama fayyadamna garuu dhiirti isa kan fidu I hope waan kana baratanii ta'uu wanta keessatti horizontal saante filama fayyadamna achimu isa kana maan fayyadamna shaping kun bulletini kun maan fayyadamna ULD engedde fayyadamne ULD kana agarsiisa ULD gootane list gootane tokko lama sadii afur shan list kana shanija waan tokko yaada isaa barbaada waan ta'eef akkasitti hojjeteera kanaaf ULD dha OLD ta'e tokko lama sadii lamaanuu qaba jijjiirree ilaaluu qaba sini gara jedhu akka barbaannu dhugeef fayyadamna jechuudha. Coding keenya salphaadha. Bifa amma baay'ee salphaadha. Adoonni cimin garuu maan godhuu qabdanii jala. Jala jabaa. Akkasii koodii jecha hojjetu. Koodii jecha. Kanuma ba'a. Inni kun maalidha? Bakka nuti maal hojjennu ULD kana hojjennu jechuudha. Look at this. Jalqaba kanarraa balleessa. Koppii waan godhee mallattoo baasuu godhee hin fudhatu. Unicode hin jira. Unicode jechuun laangueejiin Sublime fi laangueejiin PDF yookaan Word yookaan PPT tokko miti. Unicode isa gargaara. Kanaaf yeroo asirraa koppii gootu kuunee achitti maal ture? Buletiniin ture sheeppii. Asitti immoo mallattoo baasuu godhee. Kanaaf Unicode akkasudha jechuudha. Kanaafuu mee ilaalla. Isiniin dhufaa amma dokkas hojjenna. Kun lamaan garuu kun dhufe heetuuf lafa ni jira. Jibbisiisaa. Kanaafuu maan gootanii bakka kanatti UL baname tokko lama sadii afur natti fakkaata. Shani
shana isaa kana tokko lama sadii shanan siduu barbaanna waan ta'eef UL asii baname keessatti haadhoo waan ta'eef inni asitti cufamuu qaba. Asitti haadhoo jechuun meenidha. UL uumuutti agarsiisa. Akkas irraa garuu as keessa UL keessa maal jedhaa listi jira. Listi 1, listi 2, listi 3. Isin eegale akkasuma jiru. Kunidha. Listi 1, listi 2. UL jechuun afaan bileetii kana ta'u qofa ittiin itti malee listi 1, listi 2 jechuun listii barra'u. L ayin barra'u qabu. Isin eegale keessatti fama bakka kana jiru. Asitti immoo listii lammaffaadha. Sella. Chaansee. Asmat. Ammal Ella. Kabraaw. Asmat wanta. Shufuu qabna. Listii shani waan ta'e. Ella. Asitti shufuu qabna jechuudha. Okay. Ella. Listii shanaffaadha. Maal jechuudha? Listii shanaffaadha. Kanaaf akkas. Xumurame miti listii shan. Kanaaf outputii isaa ilaaluu hin qabnu irra jiru. Outputii isaa kun naaf jala akkas jiru. Garuu addanatti maal ni agarra yeroo horizontaalii ni hafu. Welcome. Horizontal eessatti prerequisite fayyadamu irratti maal jira jala isaa kanatti gabbuutanii horizontal jechuun gubbaa isaatti akkama horizontaalii isin hojjetan asitti barreessu gubbaatti isa as jala akka sarara waan barbaanneef horizontaalii jala barreessu. Isin galee ilma aayyaa ijoollee aayyaa ilaalu jedhamu. Ilmaan aayyaa. Okay, amma maanni kafee isaanii immoo dubbii jaddu akka jira gaama. Copyright achi immoo mallattoo kana fiduu qabdi. Mallattoo copyright fiduu qabdi. Akkana copy gootee tokkottee si dhufu. Dhufeeraan dhufne la mallattoo gaafii godhu. Maaf Unicoding garagara. Inni achitti dhalnati koodii isaa yookaan Unicoding isaa. Unicoding maal ta'e laala. Internet regalati Unicode. Bakka sanii waan biraatiin boonna koodii HTML ishee jiru. Kanaaf amma bakka kanatti hojjetuudha. Asitti immoo hojjetuu dhufuu qabna. Yeroo dhufu mallattoo kana waliin laala. Amma immoo akkasumatti dhiitaa dhufuullee waan danda'uuf. Display waan ta'uu danda'uuf rakkoon qabu. Garuu bakka ittiin barbaachisu waan jiruuf HTML entity waan jedhamu jira. HTML entity keessatti akka nuti special character kanneen akka classii, ida'u, minusii, akka greaterii, leezaanii, akka copyright, akka trademark jechuun mallattoo daldala tokko trademark arrii jechuudha. Arrii gooneef akkas irra marsu special character warra jedhamu kanneen akka hashtagii, kanneen akka apostrophe, kanneen akka hammatu, kanneen akka hedduudha. Percentii fa'aa akkamii akka hojjennu HTML entity keessatti fayyadamu. Kanaaf amma asitti maal fayyadamaarra HTML entity keessaa copyright waan ta'eef maal goona asirratti shift class 7 lakkoofsa gaafa barreessan ND sinii ND qofaan copy jennee barreessu. Copy barreessanii maal goona kanaaf galchina. Isa gaafa galchinu maaltu dhufa? By the way akkas goone inni suni paragraafii keessa nu galuun qabire kophaa isaanin ta'a rakkoon qabu. Haalaalee garuu waan barbaade akkasa kan
space ta'e isin barra barbaade malee haala lume asneerti kunela mungkin kopi ini kan kujiret ini kopi ini saja kan baru aku paragraf saya menurutku mal baru ramna fi akhirnya jadi fi usul dan awal soal dua kan lagi kau dan tiga kan lagi kau dan itu rakong kau paragraf ini paragraf ini इसने मुझे इस बार बारे को मर्रे से भी हमारे ये कॉपी सिस्टम देते हैं करो लाइन बाय लाइन वाली लाइन बार बार में इसने हिमायत karena copyright sorry gabu ya gitu nih karena semua guru kan juga terus kota kat sorry kasih dulu kalau mana dua tidak berarti paralel saja dua berarti makanan saya koba dengan saya karena come on here करो मार लालू करना बात करना yes pg karena ini tidak ada amma Israel करने मांगा फायदा itu Israel लाला देने और किसी लालू करवाने मांगा इफेक्टिव लालू करवाने मांगे आगे ऐसा देनेरा हम ऐसा भी हम ये पब्लिश कंजर करना किसी करना ये पब्लिश where is that here it is Nigramo Africa P Cambramo Africanis Africa Dafeda itu baru P toko la karena toko lagi agak cepat ini saya sama consent is right alright even agak so pakai semua mau berkata yes karena itu sama itu karena mau coba hak berbadan sendiri sekarang ini bukan ya dia kasih nikel ya di kalau nikel itu ya dia paragraf mana itu nikel apa welcome okay gara itu ini ala lume alright bayi beredera amma kuni chapter 1 ne rai itu gawati chapter 1 3 godan itu dene itu gara chapter 1 ini kali
ila chapter 1 de garuu amma gara chapter 2 afanu deemu hojjechuun qabnu re kanaaf kama akka yeroo kamitti maal goona isma kana koppii goona rakkoon ilaaltaneessanii garuu wanta isaan jiruuf bakka sanitti anatti isin deebi'a come on here asirraati right fakkeenyaaf chapter 3 kennu waa'ee seessatti haa jennu waa'ee seessatti haa jennuuti kanaaf koppii testii goona chapter come on body keessatti kuni body kun immoo ID kenna jechuudha yeroo ati kubbaa kiikoot gara kana deema waan ta'eef eeni ankeridha IDdha chapter 2 yenneerra duratti kun barsiiseera chapter 2 gaafa asirratti kiikootan kilikii gaafa asirraa gootan asirraa jechuudha bakka waan ta'eef body isaa as keessatti hojjeta kanaafuu waatiif fayyadu kun H3 haa hojjennu H3 eenyu qaba bare nutu jiraati alright kanaaf body finna body asirratti hojjechuu qabna copy paste kanaafuu akkuma asirra jiru barreessuu qabna kan keessattuu HTML baranne waan ta'eef akkuma inni jiru kanatti barreessu cascading kanallee P1 jedhama cascading P tokko asirratti akkuma irratti save achi immoo widthidha inni kun asirra jalqaba asumatti immoo waaqa eessaa deemeera haalaan nuti aga kele width jalqaba haga eessaa fi kele yoo addeena agachi fiin kenna sishukumaa jechuudha kan biraa immoo refresh goone haadha refresh ilaalu kele fedheera isa kana immoo asii jalqabnee isa elementii kana qofa gaafa elementii kana qofa gaafa element where is it okay come look another to be don't worry after kuni kan kana hojjetame amma kana hojjetame sini galu hit cascade P tokko keessatti fu hamma fu P kana eegalu hamma fu blue naam fu blue what is it blue you see blue gabwa hamma na iddoo kanatti P tokko effect hamma iddoo kanatti similar kita gaafa deemtan kala kanaaf akkasitti garuu maal ta'a lukaatee wanni nama qoraa tokko asirra jiru kani teach ka jedhu maaniin barreessu laaltanii booldii ta'e maan fayyadamnu strong jennee you see strong where is that
Heat maal ta'uu qaba? Strong ta'uu qaba. Strong jechuun bold jechuudha. Strong koppii goona kan akkas godhamaa fi achitti cufamuu qabu. Hamma asitti strong as bananii heatiin kun akkam jedhu. Heatiin kun hamma planeetti maal ta'eera boldidha jechuudha. Inni akkasii boldii godhama. Inni lafni boldii ta'uu qaba. Asirra dabarree bakka kanarratti immoo boldii kun. Alright. Cascading kan jedhu. Okay. Strong. Enter gaafa jettanii dhufaa. Categories. Hamma dhuma kanaatti. Dhuma keessatti cascading jechuudha. Cascading amma output isaalaan maal ta'e bifti nama kana jiru bareedee sun dhufeera sirri dhufeera laala kanaaf wantoota akkasii if qoruu qabda you have to test out if test gochuu qabda fakkeenyaaf wantoota asirraa qophii gootanii peejii keessatti galchuu barbaadan bifa kanaan barreessuuf kanaaf bifa kanaan deemuu kanaaf come on. Fakkeenyaaf this is asirratti naa barreessu. Alright. Using CSS jennee copy paste goona akkuma ammaatti asirratti jira asirratti. Kana maal ta'a? Kanaafuu H4 fayyadamu. Effective isaas maal laalaa deemna waan ta'eef. Alright. As gaafa dhuftan inni kun headingidha. Inni kun maalidha? Paragraafii. Paragraaf 1 garuu bakka kana maal ta'a? Gaaffiin guddaan kana. Wanta akkasii kana gaafa seebisin godhu bakka isin qunnamu ifi qoraa laala. Testi godhaa. Yaala irra deddeebi'aa yaala wanni hojjetamne hin jirtu addunyaan harka keenya keessatti. Kanaaf kunillee paaraagiraafii haa ta'uuti. Iddoo kana hoo? jedhama. Master Service asitti keessatti baname. Keessatti gabaasaan barra. Kana barraa'uun qabu ishee yeroo notifaatiirra ta'e yeroo tabilaamillee ta'e yeroo editirii kenna irratti barreessinu asitti waan baname asin naasisaa jira. Kun sirrii miti. Bifa kam akka barreeffamu waliin laalla. Ilaamumaan godheera diimaa godheera. Akkas ta'uu qabaatu. Irrii waan jiruuf hin sirreessu. Maaliif jennaan CSS'n yeroo baay'ee akkana as keessatti hin barra. Gubbaatti barra. Eessatti heedii keessa barraa yeroo ingilizaa waliin ilaalle. Heedii keessatti istaayilshiitti kennaa yeroo hojjennu achi keessa hojjennu waan ta'eef as keessatti hojjennu. Kanaaf amma asii banuuni na rakkisaa ture waliin ilaalle. Garuu taagii kana mul'isuu barbaannu taanaan mallattoo leezanii qajeeltu kana akka inni gubbaan nu bahu. Akka inni biroozerirra bahu maal goona akkuma duratti koppii qajeeltu hojjedhe asitti immoo innillee intiitii mataasaa qaba yookaan simboolii ittiin hojjennu qaba. Kanaafuu endi inni jedhu kun yeroo hunda jechuudha yeroo hunda endii jalqabna leezanii waan ta'eef leezanii itti balleessanii barfama. Leezanii barreessu. Bakka leezanii san immoo simbooliin barreessu qaba. Simbooliin barreessa. Ellitti akkas gootu jechuudha. Leezaan jechuudha. Amma bakka gireedotaan maal godhamu akkuma amma endi mallattoo isaanii fiddanii gireetar isaan jedhamutti GT akkas fidda. Mallattoo leezanii fi gireetar isaanii asin leezanii banaa asin immoo gireetar isaanii cufaa istaadii kenna jechuudha. Taa'ee inni bifuma sana. Kanaaf koppii godhaa jiru. Inni kunillee akkas barraa'u ishii
ishiitu akkas copy test wala takka ilaaltanii achiin duuba immoo copy test godhaaleen kanaaf asirratti maaltu qaba kana copy godha leezanii kulleessanii jechuudha. Keessa asirratti bakka greater than isa kana galchisa. Isa kana balleessanii sitti testi goona. Kanaaf kana qofaa miti amma p keenya p akka inni laayinii tokko keessa nuufa p keenya so come on inni kun maal ta'u kuma kun p ta'u qaba. Okay, I hope akka saayiree jedha. The most common way to add kan jedhu kun paragraph lama tokko lama maka endi kan jedhame buusu qabnaa end where is that this part come on please cut end kan jedhu bakka inni alright iti saraalu qabna kanaafuu dhufe mul'isu dhufeera kunoo garuu akka nu barbaannutti hin maal ta'uu qaba kuni buleetinii ta'uu qaba kuni strongii ta'uu qaba akkas gurraachin qawuree booldi ta'uu qaba jechuudha inni kun akkasiin nu dhufeera amma haala dhufeera yoo ezigaa leessan greater nu dhufeera garuu maalti nu keleriin diimaa ta'ee dhufne isa san guyyaa biraa waliin laalla kelerii akkamiin diimatu qaba yookaan reedii ta'uu qaba fakkeenyaaf yoo laatanii laatan asirratti kun reediidha mallattoo diimaa jira kelerii diimaa jira mallattoo miti kelerii diimaa jira garuu kan isin hojjete kan amma isin himanaan isaa guyyaa biraa immoo yoo koomentii keessan naa gootane roosisa akkaadaamii irratti yuutuubii Facebook, Telegram kenna roosisa akkaadaamii kenna seenaa fi koomentii kennaa fi akka maal akkasiin dabaluu barbaadu achirratti yaada keessa ibsaa yoo isinitti tolee raatee yoo isinitti tuluu baatellee yaada keessan koomentii irra naa godhaa kana garuu hojjenname isa kana hojjetaaf maan jennee irra UL miti UL achi baname eessatti asitti kana jechuudha eessatti isa dhuma kanaati UL sorry kaachi duratti baname sadan cufa hafeera jechuudha isi iri asitti baname asitti fama inni asitti baname asitti baname welcome kanaaf tokko lama sadi UL kan asitti baname sadaffaarratti kan bakka keessatti jechuudha welcome keessatti bakka kanatti alright ini kun mata istiwani yesu jana kanne ini kun mata istiwani sikko manta keessat maal fi asii baname as keessatti okay akkuma malaa kana bakka kana gaafa asirra dhufne maaltu jira strongii fi mallattoo kana jira kanaaf UL fayyadamne asii strong jennaan akkuma tifeetti jira kanaaf hojjenname amma listii tokko jedheera amma listii hojjeta LI irra dhufee immoo
Paragraafii keenya keessatti jechuudha. Paragraafii kana keessaan baay'inaa jiru. Paragraafii kana keessatti inni keessa jira waan ta'eef as aansineetu gara isaatti aansinee cufuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu headline gooneet bakkuma kana dhisneet headline keenya dhisnaa. Kanaaf output isaa ilaaluuti. Output isaa dhufee ammaan tafa kaafuu akkuma waliin ilaalle strong jenneetu galchuu qabna. Strong yookaan bold godhuu qabna. Kanaafuu isa kana yookaan isuma asirratti amma ilaalle kana bifa isaaniin barreessuu qabna. Strong strong jechuun bold jechuudha. Strong kanaafuu inni kun copy category haga eessaati jechuudha. Asirraa ilaaluu qabna waan ta'eef kunillee bold isaallee bold jechuu qabna waan ta'eef hammana jechuudha. Isa bold godhaaru sana gidduu galchu. Strong asitti banamee asitti cufaman gidduu isaa garuu wanta hojjetaa arga. Tekstii keenya san bold gochuu barbaanne taanaan ifa sanii barreessinaa jechuudha. Strong. Okay, strong. Waa enter jedhuuf akkasumaatidha waan ta'eef si interin jedhinaafi asitti barreessaan copy paste ariifadhee isin hojjechuu waan barbaadeef. Internal browsnet less than strong. Strong jedhan ONG ofii kee barreesseet bakka kanattis immoo akkuma amma barreessee beekamu less than gaafa jechuun godhan isinifta. Kanaafuu maal ta'e jira hojjechiisaa akkuma kana ta'uu qaba. Welcome. This name kun fakkaata. Kun fakkaata. Kanaaf ilaala gaafa ani asirratti kilik godhu gara isa dhufa gara chapter 1 internal link waa'ee internal link dubbata jira waan ta'eef wantoota isin barbaachisan gidduun galee isinitu mala kaayyoon kenna dhamaadha internal link akkamiin peejii tokkuma irratti hojjannaa ka jedhu gara chapter 2 gaafa deemu barbaadu chapter 2 kunuuti achi gaafa deemu barbaadu bakka sanaa dhaqaa jira gaafa kilik godhu kanaaf siriirra gaafa jedhu sirii deemaa sirii asumarra waan jiruuf deemin fakkaatu kanaafuu sirii saatii kenna isaa isuma amma suurratti hojjenne kana copy paste godhana ishee kanaafuu asii jalqabaatee copy paste godhama asii yaada isaa isinii galeera jedhee yaada chapter 3 as keessatti body isaa keessatti copy paste godhana. Alright. Chapter 3 keessatti garuu baay'ee chapter 3 ni mul'atu hin qabu. Kanaafuu maal godhuu qabdan ijoollee qabuu qabdan jechuudha. Nu mul'atu qaba jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabna? Heading fayyadamu. Heading. Bakka kanatti heading 2 hojjeta jira ishee. Heading 2 asumarratti cufuu qabna. Akkuma san asirra deemneet keessa chapter 2 irra dhufne heading 2 keessatti kun qaba asitti kun qaba miti as keessatti een asitti banameera ee hunda isaa as keessa qaba jechuudha. Kanaaf akkas ta'a booldi ta'e gaaffii kana balleessuu barbaadamu ta'e isa kana balleessaa isa kan break kan jedheen kana balleessaa fi isinii dhufa sirriitti. Isinii galee akkasi dhufa chapter 1 2 gara 2 deemu 3 irra ta'a. Kanaafuu maal godhuu qabdanii 3 taatu idooma wanni kana bal'isane fakkeenya isma kanaa deebisanii kopheetu goone maanta teemii kun baay'ataa deemaan ta'e
bakka sanarratti dhagaa jechuudha. Kanaaf bifa sanadha. Garuu maal godhuu qabna? Chaapterii kana kiliikaa waan godhu gara chaaptertuu deemuuf bakka kana chaaptertuu siriin jiraatu qaba. Kanaaf isuma duraa kana maqaa koppii godha. Isa kan chaapter 1 2 kana koppii gooneet 2 ragatti. 2 meeti iddoo kana jechuudha. Iddoo kana tekstii godha. 1 2 3. Ini galee serial istanet chaapterii suuraalee jechuudha. Bakka tuu kana ibsanii bakka kan seenuu ibsanii waan isi chapter 1 isi 3 suura jirtanii gara waan itti deemuu barbaadda waan ta'eef siriirra taa'anii gara chapter 2 fi waan ni deemuu barbaadan taanaan bakka kan waan ni agoonu bakka kan 2 agoonu waan siriirra chaapterii siriirra dojjetanu gara tuubara deemuu barbaada waan ta'eef bifa kamitti ajjetti gochuu dandeessan akka barbaadan luki ana amma siriirra chaapter 1 dubbisa jiru achoo gara chaapter 2 deemuu barbaada kiliikaa hanga gara tuubara dhufu asii immoo gara 3 deemuu barbaada garaan kiliikaa eessa deemee gara 3 dhufu asii immoo chaapter 2 bira Subra yookaan waan bira deemuu barbaadu waan ta'eef asiin kiliikaa eessa deemee gara chaapter na deemee jechuudha. Kanaafuu bu'aan internal HTML linkii maalidha? Peejii tokko keessatti akka inni sosocho'u yookaan nu deemu gochuu jechuudha. Kanaaf sagantaan keenya guyyaadhaaf fakkaata yaada qabaattan karaa Rootef Akaadaamii subscribe gochuun, share gochuun, like gochuun Telegram keenya Facebook keenya YouTube keenya hordofa baay'ina YouTube keenya irratti osoo hojjettanii yookaan subscribe gochaa share walii gochaa argantanii baay'ina tola ani jajjabaadhaa deema mooralee argachaa deema isinillee na bira dhaabadhaa isin jira isinillee na jiraadhaa galatoomaa wayyaana.